Artistoota baay'ee ture kanaan duras yeroo mootummaan wayyaanee biyya keessa ture mootummaan wayyaaneetiif shubbisaa turanii eenyummaa isaanii namni Oromoon achumatti dhiisee otoo sagaleen isaanii dhagaamin achumarraa warri hafanis jiru warri immoo Oromoon sirba barbaade yoo baasan yoo dhimma isaanii qabnetu jira. Maaliif kuni waa'ee artistii keessaa haasa'uun baay'ee sin barbaachisu yoo dalagaan isaa sitti tole yoo sagaleen isaa sitti bareede yoo walaloon isaa sitti tole yoo yeedaloon isaa sitti tole dhaggeeffatta yoo garuu sitti hin tolle wanti inni hojjetu sun sitti hin tolle ta'e booyikatii gootee ofirraa dhiista waan mataa waliin dhukkubduuf hin qabdu. Abaluu natti hin tolle abtaamuu sitti hin tolle sirba isaan dhaggeeffattu hin dhiifta irraan bittu hin dhaggeeffattu yuutuubii isaa sabiskiraayippiin gootu viidiyoo isaa sheeriin gootu hin dhiifta jechuudha. Akka kanatti ajjeesuu dandeessa irraa haasa'uun iyyuu sin barbaachisu. Kanaaf waa'ee isaanii irraa haasa'uun nan barbaachisu. Kanaafan dhiisee bira darbee garuu gaafan kana jedhu immoo waan xixiqqoo tokko waa'ee artii wajjin wal qabate irraan dubbadhu jechuu koo miti. Kabajaan isaaniif qabu walii wajjin. Caalaa Bultumee, Saaliyaa Saamii, Tsaggaayee Dandanaa warra mootummaa wajjin sirba adda addaa baasan kana warra miidiyaadhuma argee nama Abbush Zallaqee yeroo hundumaa hin bo'a nagaddisiisan gammoonni bobba'u kana. Maalumatu yeroo kaameraadhaan waa waraabanii aara wayii itti facaasan immoo maal ta'e Abbusheen jedheen yeroo baay'ee nagaddisiisu numa bo'a bakka dhaqutti. Saaliyaa Saamii sirba seen gadda raayyaa ittisa biyyaatiin sirbite tokkonitu dhaggeeffachaa ture. Sana dura immoo waraana bilisummaa Oromootii fi ijoollee harka rukutaati ijoollee harka rukutaati ofaarsinaa jedhaati ijoollee harka rukutaati ijoollee harka rukutaati ofaarsinaa jedhaati ofaarsinaa jedhaati safaarsina jedhaati safaarsina jedhaati ofaarsinaa. Akkuma amma dhageessan sirbi kun sirba Saaliyaa Saamiiti. Waggaa hedduu biyya faranjii kana keessatti sirba kanaan shubbisaa turre waltajjii tokko irratti waliin dhiyaannee sirba kanaa wajjin waliin sirbaa turreera. Saaliyaan woboo faarfachaa turte. Saabiyaan woboo dhaadachaa turte. Saaliyaan woboo faarsina ijoollee lafaa ol ka'anuun jechaa turte. Har'a moogaan haalli jijjiirame Saaliyaan akkanuun jette. Raayyaa sabiyyaa gootummaaf qabnu uumaa abbootirraa dhaalee seenaatu hima arralee sanuma. Kaleessa gaa Saaliyaan Saamii waraana bilisummaa Oromoo woboo faarsina hundi tarraboo raayyaa ittisa biyyaa faarsina kullamman waliin dha'u jennee gaaffii gaafanna. Kullamman waliin faallessu sagaleedhuma kaleessa itti woboo faarsiten yeedaloodhuma kaleessa itti woboodhaa sirbiten har'ammoo deebitee raayyaa ittisa biyyaatiin sirbuun waliin faallessu raayyaan ittisa biyyaa yeroo itti faarfamuurra ga'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa ati kaleessa diine jettee fuuldura dhaabbachaa turte sun diigamee raayyaa ittisa biyyaa haaraatu ijaarame. Jiranaalli kaleessa ture har'a hin jiru. Shaalaqaan kaleessa ture har'a hin jiru. Koloneelli kaleessa ture har'a hin jiru. Har'as immoo maal godhaa jira? Kaleessa naannoo Tigraay keessa gaafa turani haadha Tigraay bishaan baachaa turan. Mana barumsaa ijaaraa turan. Karaa hojjechaa fi turan. Oromoo kaleessa ajjeesaa turan. Har'as immoo Oromoo ajjeesaadhuma jiru. Har'as immoo ajjeechaan isaanii Oromoo irraan dhaabbanne woboo ati kaleessa faarsitu ajjeesaa jiru. Kun waliin faallessuu jenna Saaliyaa Saamiitiin. Kun waliin dha'uu jennaan Saaliyaa Saamiitiin. Osoo lubbuun jiru waan lama faarsuun kun hin ulfaatu nama tokko akka nama tokkootti faarsuu waan jirudha. Dr. Abiyyi jaallattee faarsuun rakkoon qabu. Obbo Lammaa jaallattee faarsuun rakkoon qabu godhaa turre. Obbo Shimallisiin jaallattee faarsuun rakkoon qabu. Sirnichi garuu sirna kaleessa balaaleffachaa turte sababii har'a Oromoon achi dhaqee fitu maaliif faarsita? Wanti sirnicha keessaa jijjiirame jira. Kaleessa waan ijoolleen Tigraay bulchaa turte balaaleffanne moo dalagaa isaaniitiif balaaleffanne? Dalagaan kaleessa dalagamaa ture immoo har'oo dhaabbateera Oromoorra. Ajjeechaan sun dhaabbateera. Har'a hamilee ittiin raayyaa ittisa biyyaa faarsinu qabna. Akka isaaniin faarsinu wanti nu godhume maaltu jira? TPLF waggaa meeqa uummata keenya rakkisaa turte raayyaa ittisa biyyaa nurraa ari'ee miti bara. Qeerroo aarsaatti kaffalame nurraa ari'ee. Qeerroo faarsita moo raayyaa ittisa biyyaa faarsita? Raayyaa ittisa biyyaa faarsuuf immoo wanti isaan gaarummaa isaan siin godhan maaltu jira? Wanti isaan Oromoof godhan maaltu jira? Ajjeechaa isaan Oromoo irraa dhaabsan maaltu jira? Saaliyaa Saamii kana sirbuuseetti rakkoo tokko irraan qabu. Maali kun amaluma ishee ta'uu danda'a. Waan agarte faarsuun amala ishee ta'uu danda'a. Saaliyaa Saamii duwwaa miti kana artistoota baay'eedha. Caalaa Bultumee faadha, Tsaggaayee faadha. Raayyaa ittisa biyyaa faarsuun isaanii anaaf rakkoon qabu.
eenyummaa isaanii mul'ifachuun bakka dhaabbatan mul'ifachuun anaaf rakkoon qabu. Ani rakkoon koo sana biran jiru. Garuu raayyaan ittisa biyyaa Oromoodhaaf maal godheedha? Raayyaa ittisa biyyaa isa har'a Oromoo ajjeesaa jiru. Isa har'a qe'ee Oromoo keessatti Oromoo laansheebsaa jiru. Isa har'a sababii ilmi isaanii bosona dhaqee fi haadha ajjeesaa jiru. Mucaa waggaa ja'arraa miila kan mursiise maammayyaasin hirnaa keessaa gadi baasanii mormarraa kan gachisiise raayyaa ittisa biyyaa faarsuun madaa Oromootti bubu'uudhaan jedhan. Artistoonni Oromoo kana godhan. Faarsuun mirga keessan, iyyuun mirga keessan, lafa isinii kennan waan barbaadan ta'uun mirga keessan garuu madaa Oromootti kakaasaa jirtu. Raayyaa ittisa biyyaa har'as qe'ee Oromoo keessatti Oromoo ajjeesaa jiru. Faarsuun keessan madaa Oromootti bubu'aa jirtuun jedha. Viidiyoo tokkoon isin daawwachiisuu barbaada. Ilaala viidiyoo guyyaa lamman kana keessa gallakkifame. Poolisii Oromiyaa ta'u, raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u, afaan Oromoo dubbatu. Egaa yeroo baay'ee viidiyoon akkasii kun gaafa gallakkifamu mootummaan gadi ba'ee ibsa kenna. Karaa VOA, karaa BBC afaan Oromootiin gadi ba'anii ibsa kennuun isaa hin oolu. Kanaan duras naannoo Gujii keessatti poolisoota dhaqanii mana qotee bulaa gubanii fuuldura dhaabbatanii footoo ka'anii loltuu keenya miti loltuu shaneetii wayyaa keenya isaantu fudhatee ittiin kana godhaanuun jedhan. Yeroo hundumaa garuu Waaqayyoon abbaa dhugaati waan ta'eef dhugaa namaa hin awwaalu. Har'as waan kana fakkaatutu dargaggoota Oromoo lama qe'ee irraa fuudhanii karaa deemsisaa jiru. Qonnaadhaaf fuudhanii deemaa jiru miti. Warri jara kana fuudhee deemaa jiru afaan Oromoo dubbatu. Ijoolleen kunis afaan Oromoo dubbatti. Qe'ee irraa baasanii manarraa baasanii dhaqanii waan isaan godhan waliin ilaala. Viidiyoo kana guutummaa isaa bakka tokko tokkotti waan gadhee jira waan ta'eef hin taphachiisu garuu ilaala. Ijoollee Oromoo ilaala. Kan kana godhaa jiru eenyudha? Raayyaa ittisa biyyaa ati sirbituuf. Kan kana hojjechaa jiru eenyudha? Raayyaa ittisa biyyaa ati ittiin dhaadattuudha. Kan kana godhaa jiru eenyudha? Raayyaa ittisa biyyaa ati kiliippii hojjetteefidha. Ilma Oromoo obboleessa kee. Ilma Oromoo dhiiga kee fuudhanii waan isaan godhan. Bakka kanatti viidiyoo kana guutuu isiniif hin taphachiisu. Baay'ee nama gaddisiisa. Wanti kaleessa Liibiyaa keessatti argaa turre, wanti kaleessa Sooriyaa keessatti argaa turre, har'a qe'ee Oromoo ilma Oromootiin ilma Oromoo irratti yommuu inni raawwatu argaa jirra. Gara jabinni kana caalu hin jiru. Kaleessa ICC hin beennu, kaleessa warra nama ajjeesan kana hin beennu, fagoo teenyee balaaleffachaa turre, fagoo teenyee itti aaraa turre, wama kana godhan. Gara jabina ammana ga'u kana ilaala. Gara jabina ammana ilmi Oromoo ilma Oromoo irratti fudhatu ilaala. Kuni gaamma bor gadi ba'anii waraana keenya miti kun waraana adda bilisummaa Oromootiin nuun jedhu. Akka gaariitti garuu asirratti taphachuu hin danda'u. Ijoollee kana rasaasa addatti naqanii ajjeesan. Viidiyoon kana fakkaatu baay'ee gallakkifamaa ture. Waan kaleessa Tigraay keessatti argaa turretu har'a garuu biyya Oromoo qe'ee Oromoo ijoollee Booranaa irratti raawwachaa jira. Kaleessa Wallagga keessa halkan geggeeffamaa ture. Kaleessa Wallagga keessa naannoo Shawaa keessa halkan gadi baasanii ajjeesanii karaatti gataa turan. Har'a garuu qe'ee Oromoo Booranaa keessa dargaggoota lamman kana fuudhanii waraana hin qabanii, shurrubbaa hin qabanii, adda bilisummaa Oromoo miti wayyaa isaan uffatan wayyaa sibiiliiti qe'ee irraa fuudhanii dhaqanii ajjeesanii akka saree lafarra gotutanii bira darbanii soqqan. Gara jabinni kana caalu raayyaan ittisa biyyaa ati faarsituuf, mootummaan ati faarsituuf, mootummaan ati sirba baasituuf, mootummaan ati leellistuuf kana godhaa jira obboleessa kee irratti. Kana godhaa jira obboleettii kee irratti. Kana godhaa jira lammii kee irratti. Shame on you. Tokkoon keessan warri mootummaa kanaaf hojjetan jabana gadhee keessa jira. Jabanni biltsiginnaa, jabanni mootummaan Dr. Abiyyi, jabana gadhee waan kaleessa ICC irratti argaa turre, kaleessa Sooriyaa keessatti argaa turre, waan kaleessa Liibiyaa keessatti argaa turre, waan kaleessa Iraaq keessatti argaa turretu har'a dachii Oromiyaa keessumatti immoo qe'ee hangafa Oromoo naannoo dachii Booranaa irratti gara jabinni akkasii kun raawwachaa jira. Mootummaan ani badhaadhinaaf ani biltsiginnaadhaaf socho'asiin jedhu kana raawwachaa jira. Waraana bilisummaa Oromoodha. Ijoollee Oromoo akkasittiin hiriirsee xiitiidhaan dha'u yoo arge kan tokkoffaatti balaaleffatee kan tokkoffaatti fuuldura dhaabbatu ana. Garuu guyyaa tokko nagarra. Olola irratti oofamuun ala malee waraanni bilisummaa Oromoo woboon Amaara ta'u, Tigree haa ta'u, Oromoo haa ta'u nama isa fuuldura dhaabbatu akka kana viidiyoo waraabee xiitii